Guys, mee namni akka Oromoodha, ilmaan Oromoodha yoo hojjettu. Ilmaan Oromoodha jijjiiramuudhaaf yeroo tattaafattu. Namni inaafu ni jiraa? Waan ajaa'ibsiise keessaa tokko isinitti himu. Viidiyoo kaleessaa fi akkanumallee kanaan durallee viidiyoo lamaan tokko hojjedheetiin ture. Viidiyoowwan kanneen irratti deemaniitiin namoonni riipoorti godhan namoota Oromoo kaleessa immoo yuutubara taati jennee ofii keenya harka keenyaan barsiifne isaan yuutubara ta'anii amma hojjechaatiin jiranidha. Inaaffaan ilmaan Oromoo gidduutti cimeetiin ilmi Oromoo tokko yoo tattaafate, ilmi Oromoo tokko yoo hojjete, ilmi Oromoo tokko yoo jijjiiramuudhaaf tattaafattu inaaffaattu itti baay'ata. Waa'ee maaliif? Viidiyoo tan ilaalaadha. Waa'ee takka live streamidha. Akkaataa ittiin karaa baankii Itiyoophiyaatiin baafattan namoota hin beekneef karaa ittiin baafachuu dandeessan jedhee viidiyoo isiniif hojjedheera. Viidiyoon kun sa'aatii 11 erga taa'ee booda remove godhe YouTube. Sababni isaas namoonni achi jala seenanii egaa seera YouTube'dhaan ni beektan baay'een keessan waa'ee online kana yeroo barsiiftan sensitiviidha. Report godhanii ergasii immoo content kana immoo YouTube hin barbaadu remove godhe. Kanaan dura waa'ee P2P akkaataa ittiin cryptocurrency adda addaa bittanii gurguruu dandeessan. Didee asin barsiisa irratti viidiyoo takka galakkisee ture. Viidiyoo san namoonni baay'een na gaafachaatiin turtan. Viidiyoon sunis yeroo masaniin sa'aatii muraasaan booda remove godhe. Community guidelines strike natti erga akkuma asirratti argaatiin jirtan jechuudha. So amma ilaalaadha. YouTube channel kanarratti community guidelines striking ergamaatis jira. Kanaan dura baay'een turre. Amma immoo namoonni afaan Oromootiin baratan YouTuberoota nu koorsii kennineef YouTube irratti akkanumallee namoota online irratti ni hojjedhaniitiin tattaafatan. Namoonni akkasii sun namoota hojjetanii jijjiiramuudhaaf tattaafatan hin barbaadan. Gonkumaa jechuudha. Hojii online kana irratti namoonni wal qarqaranii saba biraa ilaalaadha. Saba Amaaraa yoo ilaaltan wal qarqaranii guddatan saboonni biraa hundi isaanii online irratti wanti hojjetan hundinuu gamtaadhaan. Keenya immoo gamtaadhaan yeroo hojjechuudhaaf yaaddu, yeroo ati guddachuudhaaf yaaddu, yeroo ati attention argitee famous ta'uudhaaf deemtu, yeroo ati beekamtii qabdu. Amma fakkeenyaaf YouTube channelin kiyya kun subscriber 110 darbeetiin jira. YouTube channel isaa afaan Amaariffaallee argitaniitiin jirtanii 29 subscriber 29 almost darbineetiin jira. Garuu namoonni baay'een ni beekan karaa kan kootiin namoota daldalantu jira. So namoonni inaaffaadhaan guutamtan waa'ee asinis akka keenyatti hojjettanii jijjiiramuu ni dandeessan. Wanti rakkoo qabu tokko illee jiru. By the way sababa ittiin baneefillee emailii kanaan dura ergeefii ture yeroo waa'ee P2P isin barsiisu viidiyoo badee irratti jechuudha. Emailii sana yeroo ergu riipoortii baay'eetu jira naan jedhan. Namni riipoortii godhu immoo yuutubaroota keenyaadha. Kan nuti barsiifne waa'ee YouTube'dha. Eenyuyyuu nan barsiifne biyya kana keessatti online irratti wanta hojjetamu kamiyyuu nama irraa baradhe koorsiin bakka inni irraa fudhadhe tokko illee jiru. Waggaa 8 duraadha ani YouTube kan eegale. Hojii online waggaa 8 duraadha kan eegale. Hojii online irratti sirriitti hojjechaatiin ture. YouTuberoota baay'ee broadcastiiwwan baay'ee kan hojjetan kanneen akkanumallee YouTuberoota ciccimoo ta'anii amma biyya kana keessatti afaan Oromootiin hojjetan gurguddoo kanneen afaan keenyaan barsiifneetiin galmaan geenye. Garuu amma immoo hojiiwwan nu hojjennu kanarra jala deemanii namoonni kaleessa harka keenyaan guddisnee YouTube'n akkama nabbanam akkana sirreeffata akkanatti hojjetta jenneetiin barsiifne karaa itti agarsiifne recommend godhaafi turre hojjechaafi turre promote gochaafi turre sirreessaafi turre hara dhufanii immoo riipoortiidhaan nu qaban. Ajaa'iba! Inaaffaan Oromoodhaa kun eessa iyyuu hin geettan. Baay'ee namoonni akkanatti inaaffaadhaan deemtan. Namoonni Oromoodhaa online kanarra dhufanii yeroo jijjiiraman namoonni sammuun keessan isin dhukkubsu. Torchi isin godhu. Torchi namoota torchi ta'anitu jira. Baay'ee namoota bilbilanii sammuun isaanii dhukkubutu jira. Yeroo YouTuberri Oromoo tokko, TikTokerri Oromoo tokko yookaan immoo namni Oromoo tokko dhufee online kanarratti jijjiiramuudhaaf deemu namoota sammuu isaanii tuquudhaaf deemantu jiran. Namoota inaaffaadhaan qofa guutaman. Baay'ee Oromoon teenya ni beektan baay'een keessan waliin galuu irratti uummata walii galeedha. Waa'ee Oromoo baay'ee haasa'een beeku. Uummata jaaladhuudha, uummata uumameedha, uummata hedduu tokko seenaa isaas waan hundayyuu jaaladhuudha keessaa argamedhe. Garuu immoo adeemsi uummata keenyaa kun hedduu tokko si gaddisiisa. Har'a viidiyoo tanaaf wanni dhufeef dhaggeeffata kan koo warroonni karaa online kanaan na hordoftan namoonni na jaalattan na kabajjan karaa keessaatiin illee hojii online kana akkamitti hojjannatanii na gaafatan karaa isinitti agarsiisu warroonni immoo irraa jijjiiramtan karaa positive nama ta'e nama yaada positive ta'e yookaan immoo yaada sirrii ta'e qabu isin kabaja. Kabaji guddaas isin qaba. Namoota gadhee garuu as jala deemtaniitiin riipoortii gootan hunda keessaniyyuu isin baasaatiin jira. Karaa koomentiitiin hunda isaaniyyuu remove isin gochaa jira. Kontentii kan koo kan laalle. Baay'ee namni wanti ani hojjedhu kun yoo si gammachiisuu baate isin gammachiisuu baate dhiisuudha. Kontentiiwwan bal'aan jiran YouTuberri bal'aan jira kan ilaaluu dandeessan ilaalaadha deemaati. Asirratti taa'iitiin ilaalle wanni pilaatfoormichi kun siin jedhuuf hin jiru. Pilaatfoormii kanarratti yoo fayyadamte indoo nama YouTubera soofuma raap jedhamu kana hin barbaadu namni jedhu yoo jiraate akka kontentii kan koon ilaalle kontentiin kan koo akka itti dhufne gochuun ni danda'a. Pilaatfoormicha irratti ni jira waan ta'eef.
Maaliif viidiyoo kan kophii qofa ilaaluu dhiisuudha. Ergasii immoo riikoomandii seeviin godhu yuutuubiin mataan isaa ta'u. So ajaa'iba natti fakkaatan uummanni kun. Hojii onlaayinii kana hojjedhaatii irraa fayyadamaadha. Qarshii 1000 takka argadhu, 10,000 argadhu, 100 argadhu, 500 argadhu. So sun hojii kan keetii fi dandeettii kan kee, iskiilii kan kee si gaafata. Garuu inaaffaadhaan as jala deemtee immoo wanti ati argattu tokko illee hin jiru. So warroonni takka live stream irratti hojjechaa jirtan ammas jabaadhaatii hojjedha. Wanni of duubatti nu deebisu tokko illee hin jiru. Hojiiwwan onlaayinii isiniif riikoomandii godha, wanti of duubatti na deebisu tokko illee hin jiru. Ani hojii onlaayinii yuutuubii hojjechuu baadhee uummata kana fayyadu. Hojiiwwan bal'aa qaba waan ta'eef. Garuu immoo inaaffaan keessan daangaa darbuun hedduu tokko nama gahe. Anaafi miti namoota biraatiifis yaadaadha. Namoota biroo namoota gurguddoo ilaaladha. Yeroo baay'ee eebalu akkana jedhe yuutuubarii tiiktookarii akkana ta'e broadcastii kana irratti akkana jedhe ergasii immoo feesbuuk irratti afarsuu dhiyoo kan argitanii jirtan guddina Arsii irratti mucaan tokko baay'een keessan ni beektan mucaa infuleensara cimaa ta'e kan tiiktookara sabaan Tigreedha. Arsii deemee Arsii uummata 10,000 kan ta'aniif bishaan baase bishaan dhugaatiidhaa kan dhugan. Infuleensara cimaa waan ta'eef dhaabbata fedhe wajjin hojjechuu danda'a. Dhaabbanni sun immoo dhaabbatoota ciccimoo wajjin hojjettee beekamtii yoo qabaatte nama saniif uummata saniif saba saniif nama rakkateef uummata rakkate saniif dheedheetiin yoo kan qarqaartu taate maal rakkoo qaba. Even biizinasa ati baasuu baadhu fi keetii kafaluu qaba. Garuu nama dandeettii qabu nama abbaa qabeenyaa tokko fiddee uummanni kun rakkataadha jettee promoot gootee naannawa sanitti yoo hojjechiisifti maal rakkoo qaba. Inni hin hojjechiifne jechaa durtan. Joon Daani'el baay'een keessan ni beektan infuleensara cimaadha. Abdii Geetaachoo fudhachuu dandeessan ijoolleewwan infuleensara afaan Oromootiin hojjetan kunniin baay'een isaanii konteentii kireetaroota warroonni ta'an irra duulaa turan. Abdii Geetaachoo baay'ee saatii muraasaan booda konteentii isa poostii godhe kaasee jira. Hattoota akkanaa kanatu jira baay'ee amma tiiktookiidhaanis ni dhufa yuutuubiidhaanis ni dhufa baay'ee uummata akkana kanarratti hojjechuu nan barbaadama. Kontentii kan kollee amma hojii onlaayinii warroonni barachuu barbaadan nu bira koottaa. Akkanumallee warroonni hojii onlaayinii irratti jijjiiramuu barbaadan nu bira koottaa. Warroonni hin barbaanne gonkumaa asirratti argu. Anis isin hin barbaadu isinis nan barbaadina. Hattoota qofattu bakka namni akka beekamtiin argamne gochuudhaaf kan deeman hattoota qofa. Mucayyoo tana ilaalaadha asirratti. Haadha Faaxee jedhamti. Maaltu bakka ittiin bahe maaltu bakka ittiin bahe poosti godha fide. Dhiirri akkasiis dhiira akkam sammuu qabduudha. Dubartii tana jaaladhu wajjin jiraadhu. Yoo jibbitan ammoo gargar bahi. Garuu gamanaa ishee viidiyoodhaan waraabdee keettee edit gootee baay'ee edit ta'e malee wanti ishee wanti real waraabame tokko illee hin jiru. Qaamni saalaa ishee kan waraabame tokko illee hin jiru. Garuu maalidha? Edit godhanii sirreessan. Dubartoota baay'eetu jira biyya Arabaa kana keessatti baay'ee viidiyoo akkanaa kanaan namoonni sodaachisanii kan natti ergan akkamitti xalafan akkamitti na waraaban warroonni jedhan baay'eetu jiru. Wanni imoowwan sooshaal miidiyaa kanarratti argaman hunduu akka hin xalafamne godhaa wanni ani isiniin jedhuuf guddaan kan. Maaliif reekardi godhanii ergasii immoo gabbaasanii qarshii haganaa fidi qarshii haganaa yoo fidin viidiyoo kan keegasii lakkisan dubartoota irratti zaachaa akkasii sanitti baay'ate. Amma walirratti duulla. Karaa tiiktookittiinis asirratti diskiripshinii jala isiniif kaa'aa linkii isaa ammaan booda achirrattis laayivii irratti wal argina. Akkanumallee kontentii adda addaatti wal argina. Yuutuubii irratti wal argina. Gonkumayyuu duubatti hin deemnu. So warroonni sammuun keessan torchi ta'e immoo tuqame maraattuudhaan jechuudha. Asichi fiigdaniitiin nama xiqqeessuudhaaf, nama guddatu, nama jijjiiramuudhaaf yaadu of dura deebisuudhaaf deemtan hattuudhaan akkasiisan immoo gandatti sirrara. So viidiyoo tana wanni hojjedheef isin warroonni hin hojjannetanii mataan keessan meentaalitiin keessan sirrii ta'ee fi kontentiidhaan hojjedhee onlaayinii irratti jijjiirama warroo deettan koottaa nufaan baradha ammas. Hojiiwwan onlaayinii kamiyyuu isin barsiisaa agarra wanni kan dhufeef xiqqoo ishii mooshinaal ta'eetiin jira. Sababni isaas hedduu tokko waan nama gaddisiisu waan argitu. Karaa peejii kan koo baay'een keessan beektanii chaanaala kan koo telegiraama yeroo seentan ijoolleewwan muraasaadha kan riipoortii godhan akkanumallee dislaayikii godhan. YouTube irra yoo seentan amma YouTube kan koo irratti namni laayikii godhu hin jiru garuu irraa fayyadama. Waa'ee inaaffan haganuma lafee keenya keessa seene uummata Oromoo inaaffan Oromoon kaleessaa isa badde tan walirratti duutu Oromoon kaleessaa isarti tan guddina irratti wal jaallattu Oromoon kaleessaa isarti tan maqaa waliif eegdu gamanaa ofii iccitii ofii waliif eegdu kanarraa gamanaa xiqqoo ishii yoo argate gara tiiktookii xiqqoo ishii yoo argate xiqqoo ishii akkanumallee gara yuutuubii maaliif ittiin birratti fudhachuu beerreen sammuu kan keessiin ta'uu hin danda'u abbaa kiyya hojjedhuuti sammuu kan keetiin jijjiirami aayidiyaa kan keetiin koottu hattuu taateen dhufin. So warroonni hojii onlaayinii hojjechuu dandeessan takka live stream illee warroonni hojjechaatiin jirtan karaa baankiitiin akka baafachuu kan dandeessan remove godheetiin jira YouTube. So YouTube channel kan koo Mu'ee online
description yala isiniif kaya yookaan search gochuu dandeessan Mu'ee online jettanii profile asirratti argatan kana kan ofirraa qabudha. Subscriber 5,700 ol kan qabudha. Isarratti isinii maxxanseetiin jira. Achira seenaatii ilaaladha. Ammaan booda immoo nuti seera YouTube'dha eeggachaatiin deemna. Akkaataan edit goonu hunda isiniif ibsa. Processii hunda isiniif ibsuu dhabuu danda'a. YouTube kan koo lamaan irratti isiniif gallakkisa video guutuu jechuudha. Processii kan ibsu Mu'ee online fi akkanumallee Soofumar Academy irratti. Isaan lamaan irratti illee na daawwachuu dandeessanii join gochuu dandeessan. Xumura irratti wanti ani isiniin jechuu barbaadu warroonni sammuun keessan sirriin hojjanne, warroonni guddina namaa hin barbaanne, namoonni hojiin online kun soba jettanii yaaddan peejii kan koo jala kan dhufne. Asin bakkuma barbaadan oolaa. Dirreen social media tuni bal'oodha. Biroo kiyya video kiyya dhiisiiti kan namoota biraatu laalteen fittu kiyya bira darbi. Baay'ee namoota akkamitti application banachuu akka danda'an itti agarsiifnetu har'a immoo dhufee report gochuudhaaf gaha. Dhufee har'a waan hin taane isin jechuudhaaf dhufa. So hojii online irratti jijjiiramuu hin dandeessu. Eeyyee jijjiiramuu hin dandeessu. Maaliif mentality kan kee nama guddatu hin jaalattu. Atis guddachuu akkamitti dandeessa? Akkamitti guddisa Rabbiin? Dandeettii kan kee irratti hin amantu akkamitti guddachuu dandeessa? So amma yeroo itti cimnee hojjennudha. Warroonni nu faana taatan video kana like godhaa, subscribe godhaa YouTube channel kana. YouTube channel kun keessanii guddifadhaadha. Irraa fayyadamtan. Warroota kale fayyadnee jijjiirretu har'a immoo dhufee report godhaan baay'ee namoota sadi kan wanta kana raawwatan waan irra ga'eef namoota harka kan kootiin barsiisee kontentii gaarii kennee fi akkanumallee bakka gaarii isaan geesse waan an argeef kan kana haaseef waan baraati miti. Namoota harka kiyyaan sirreessee fi waan hundayyuu akkanatti hojjedhaadhe karaa itti agarsiisee jechuudha. Namoota qaamaanis akkanumallee karaa adda addaatiin baay'ee namni report si godhu eebaluun nan beeku jechuu dandeessa. Pilaatfoormichi sitti hima markoota kan qabu. Pilaatfoormii sitti hima. So kan isin jechuu fi dhaggeeffattoota kan koo warroonni na kabaja warroonni na jaalatananis isin jaaladha. Nafaana warroonni taatan naaf galatoomaa naaf jiraadhaadha. Kanarraa asirratti umaree jira waa'ee hojii online kutaadhaan itti fufna garuu irra caalatti waa'ee hojii online kana yeroo isinitti agarsiisu YouTube channel lamaan irratti isiniif maxxansa isin beeksisa. Normally Mu'ee online fi Soofumar Academy join godha, subscribe godha, like godha, video kanas like gochuun dagatanaadha. Warroonni YouTube channel kanaaf haalota immoo subscribe godha. Yeroo biraa video biraatti wal argina. Bye.